akka isin filattanitti akka Pooliindhaan amma kooyinaan tokkoffaa qabee humbari qabeenyan ummata taa'ee ilaalu santu tokkoffaa bee malee warra taphatu jiru kanaa miti warra taphatu jiruuf qabxii tokkoffaa kooyinaan qabee qabxii 15 daaf lammaffaa qabee 10 daaf sadaffaa qabee 5 daaf dhumate garuu dandeetti fi warroonni qabeenya wal moggaa dhaabbatanii tokkoffaa ol baasan shawaan sadarkaa tokkoffaarratti argamti. Dandeetti Poolii 280 fiduudhaan 280 walloon 279 fiduudhaan qabxii takka qofaan giiftaran qabne jechuun giiftii dhalattuu walloon qabxii takka qofaan lammaffatti gad deebiti. Silaa 279 tun 280 takka taate ishii tokkoffaa ba'a. Shawaan garuu 280 fiddee 270 fiddee kooyinni 250 shawaa isking shawaan tokkoffaa jechuudha. Dandeettiidhaan akkasuma immoo giiftaraan lammaffaadhaa beekamu shawaan tun uummanni ishii jechuudha. Sabboonummaan ishii jechuudha. Uummata gonjoo sabboonummaa gonjoo warra tiktaak banatee waa hannuu fi waa hiruu asirra deddeemu malee uummata bal'aa Oromoo marti sabboontuudha. Akkasitti baddaa ishii. Sadaffaratti argamtu Boorana jechuudha. Booranis akkasuma odoo giiftii argattee sadarkaa tokkoffaa dhufti. Booranni 277 kooyina argate. Poolii argate. Poolii dandeettii jechuudha. Poolii jechuun waan isin filadhaa jeessinii kan isaan. 277 poolii argate. Afraffaa Booranaa sadaffaan Booranaa Harargee amma Harargeetti haa dhufnu. Warri Harargee kuni waan takka na dhibe waa Harargee. Amma sila Harargeen kooyinaas 15 argattee jirti. Kooyina 15 argatte. Eenyu wal cabsa yoo Harargee keessaa naan jette? Waa Harargee keessaa. Sila Harargeen tokkoffaa ni baati. Harargeen dandeetti waa maraan tokkoffaa ni baati. Wal cabsan. Bakka harkaa kanatti arjummaratti tokkoffaa beekan. Giiftii olii kannuudhaan. Giiftii sanaan akkamiin godhee isaan gandagantatti wal baasanii walii kannane walirratti cappareetin walirratti de'ee isaan qabxiidhaaf isaan deessaa jechuudha. Qabxii isaanii walirratti deetin fide. Kooyinees qabxiis. Isaan kanan beekan wal cabsan tummiyyoon teenyaa miti. Koftee haa xooyinu kofte. Harargee. Wallaahi. Silaa tokkoffaa ni baate Harargeen. Akka giiftii argattee fi akka wanniitin. Tummiyyoon teenyaa tummi qanyaadha tum afran qalloo tunitu tummaarre tum torban ani yaati. Hawanni akkasumatti wal qoodaniiti itti gaxxuxuqan kuffisan jechuudha. Eessatti fidan amma sadarkaa afuraffarratti fidan. Isaan kana hin beekan. Isaan kana dammaramoo isaan akka dalagamaa hin beekan. Silaarra sadarkaa tokkoffarra kan jiru Harargeedha. Afuraffarra ifjeessan. Qabeenya kanas itti walitti kannuu danda'an qotaa waliitiin. Qabeenyas ka arjoomuu danda'an qotaa waliitiin jechuudha. Sabboonuma irratti wal dorgomuun uumaa qotummaan qabdu. Garuu uumaa rakkoon qabu sabboonummaa ni qabanii jajjaboodha. Garuu wal cabsuu irratti tokkoffaa akka teessuma hubadhaa. Kooyiniin Pooliin ishii 255. Ibsaan shawwadamne. Maal shawwadamtan? Wal cabsitan dheeyxaniiti. Silaa akka yaaddaniin tokkoffaa walii tuquu qabdan ture. Amma deebitanii afuraffarra fiddan. Booranni isinitti sadaffaa wal Poolii 255 walii galatti ida'amni milyoon teessan hin ta'ini tamiyyoo taanis wal isin fayyada ture. Isin akkasitti isin hin galle ni kuffiftanii Harargeen afuraffarra jirti jechuudha. Sabboonummaadhaa fi warroonni tiktaak irra jiru karaa Oromoo irratti wal dorgomu irratti. Sadarkaa tokkoffarra jirtan. Shanaffarratti immoo argamtu Wallagga. Wallaggi akkuma beekamu jajjaboodha. Kooyinaan sadaffaa beeka. Kooyinaan jechuun giiftiidhaan jechuudha. Giiftii uummata fiite kanuudha sadarkaa sadaffarra jira. Haa ta'u garuu akka calaallii walii galatti akka dandeettan aadaa ofirra agarsiisu irratti Poolii 263 fide. Poolii 263. Dhageessani? 263.
Sanifu sadarkaa shanaffaa argatee jechuudha. 268 fide. Qabxii 268 sadarkaa shanaffaa fide. Jimmi gaamuu bee tokko chaallolee malee namni biraa dholle beekan. Jimma garuu aan Mubaarakin galateeffachuu barbaade irra deddeebi'ee. Ijoolleen Jimmaa Mubaarak galateeffadha. Ijoolleen Jimmaa Mubaarak galateeffadha. Mubeen isin boonsee ijoollees kan aan akka beesaa oolu ol baasee fide jechuudha. Mubeen ijoolleellee fide. Garuu qabxiin inni kanneef namni biraatis kanneef giiftiin isaanii kooyina isaaniin kennitu. Kooyinni isaanii qabxii isaaniin kan waan ta'eef 260 sadarkaa jaaffaa irratti fidde. Baaleoo. Baale. Waa'ee baalees hirmaannaa mana keessattiin san dura odoo qophiin nageessin dura jajjaboo turte akka ajaa'ibatti. Sababi miyyoota akka wallolaniiti ammaa rafin dorgoma angandamaa rafin dorgomaadhaan idaa iqqabaa olii godhan ijoolleen baale. Iqqabaa olii goote tummaarreen hojjette janii miyyoo sanni kuffisanii. Ne kuffisanii dantaa teessanii. Ne kuffisanii wal kuffisanii jechuun baale walirra duulte. Maarree fin dorgomatte taniiti walirratti wanni jettanii goon dhaga'u. Sira baale tokko sadarkatti ni dhiyaatti jettanii egaa. Baale 256 poolii 256 poolii nama sadeen harka 300 jechuudha. Harka 300 keessaa 256 fiduudhaan sadarkaa jaaffaa irratti argamte. Arsii. Kan arsii kun akkuma na dhibetti yoo isin dhibe dhaqaaf gaafadha. Arsiin eesseerti. Ijoolleen arsii giiftaroonni asirra jiran eesseera yoo bakka wal arrabsan. Bakka huddoo as qabii, bakka huddoo cheera galii, bakka mataan dhaabbadhu, bakka gaggara galii, bakka achi qabii. Akkas fakkaatti. Kooyinni ishiin fidde qabxii ishiin baasu sadarkaa 8 fara jirti bar. Sina ajaa'ibu. 254. 254 poolii 254 haadha faaxeen faan dorgomanii jechuudha. If yaadadhaa keessatti big shame. Ammas ijoollee arsirraa waan hin arge warroota asirra jiru kana giiftaroonni hundi fi warroonni feemasoota ta'anis asirra jiran feemasoota osoo hin ta'in gaa warroonni asirratti beekamtii namni isaan beeku maal beekanii maal dalaganii feemasoota namaan jaalanii miti. Famous jechuun nama dandeettii takka qabatee ittiin beekamu. Famousoota akkaataa isin beektan nama waan rabsee dhufes famousoota itti suphuu baattan. Waliin jaalatan bakka akkanaatiin hin jaalatan walitti naafanna fakkaate. Kun 254 sagalaffaa irratti argamtu Karrayyuu 222 Karrayyuu jechuun gaa sooshaal miidiyaan fayyadamtu hin agarresi waa agarree tanaa osoo baafnee warri kaan maaliif asoo dhufe. Maaliif akka kuffiftan hin beeku. Poolii 254. Kun sadarkaadha jechuudha. Tokkoffaan Shawaa, lammaffaan Walloo, sadaffaan Boorana, afuraffaan Harargee, shanaffaan Wallagga, jaaffaan Jimma, torbaffaan Baalee, Arsiin, saddeettaffaa sagalaffaan Karrayyuu, Gujii fi Iluu Abbaaboor hin jirtu. Qotaa dorgomannaan hin dorgomne hin beeku. Asirratti aansee Shawaanii 50,000 nu biraa qabdi jechuudha. Qarshii 50,000 ijoolleen Shawaa sadeen sun adda baatii jechuudha. Qarshii 50,000 badhaasni tokkoffaan. Sadaffaa haga lammaffaa jiranii kooyina duraan argatan sanii galatooma jechuun sanumoonni eeggan. Isinitti beekan jira viidiyoos dalageetan jira deemaa keessa dhaqaa laala. Amma sagantaan itti aantu qophiin ittuma fufaa jechuudha. Waan namni ijoollee adda baatu jara keenya. Akka dandeettii ijoollee asii dorgomuu jirtuun, ijoollee asii agarsiisuu jirtuun dandeettiin tokkoffaa jechuun uummata sani. Uummata ijoollee asii agarsiisuu jiru sani jechuudha. Akkasiin tokkoffaan Shawaadhaa. Lammaffaan Walloodhaa, sadaffaan Booranaa, afuraffaan
Harargee, Shanaffaan Wallaggaa, Jaaffaan Jimmaa, Torbaffaan Baalee, Saddeettaffaan Arsii, Saglaffaan Karrayyuu. Kana kajee anaa miti. Isintu file. Isintu Arsiitis wal kubbise. Tun haati faati afaan maarree haasotte taniiti kuftee kanatti gaxuutan. Kabaaletis ka kuffifte tun gandamaarreetti jaamadattee kuftee tanii baay'eetti aatti gaxuutanii kuftee xuutan. Harargeetis sumanni tun afran qallootee itoottee deemtattaniiti tokkummaa dhiiftanii itti gaxuutanii kuffiftan. Naa miti. Qabxii kana kakan Harargeen amma silaa meeqa farratti argamti? Saddeetta farratti argamtu ture. Kooyinaa oloo kaase qabxii manni kanneef jechuu giiftiin kan namteef jechuu. Amma deebisee waa'ee tokkoffaa sadarkaa mana keessaa jechuudha. Mana keessaa warri namni 5,000 17,000 akkeessa taa'ee nu daawwataa jiru suni maal ibse maal agarsiise hagam takka waan kana jajjabeesse waan je'uun tokkoffaan Harargee lammaffaan Shawaa sadaffaan Wallagga sadaffaan Wallagga Jaaffaan Jimma Arsiin sagalaffaa Karrayyuun shanaffaa Booranni saddeettaffaa Wallo afuraffaa dhageessanii kun jechuun ummata taa'ee waan ofirratti quuqama qabu aadarratti warroota giiftaraati jechuun giiftaroota sani amma geemoon taphadhe anaa moo hin jedhamu garaan taa'eetiin taphadhe taa'ee geema maarree naa tuqaa jedhu jiraami naa kan naa jedhu jira warra naa kan nesantu moo ejama moo na ittu moo ejama neebar warra kan nesan namni kan nesun waan jaalatuuf kan waan ta'eef kanin tokkoffaa lammaffaa jedhamu kun maqoota giiftarootaati isini galee malee amma warroota gabran kana guutuu isaanii guyyaa tokko qophii goonee fi ninfinnaaf jechuudha asirratti. Isini galee kana mara ninfinnaa sadarkaa isaaniitiin akkaataa isaaniitiin badhaasas asirratti qopheessina nu dhiyaadhaan dhaamsa kiyyaa akkasuma immoo sagantaa lulluuqqachiisaa jechuudhaan aadaa Harargee keessa jirtu Harargeef sagantaa baatu mara irratti karoora qabannee viidiyoo daleenee jira viidiyoo san duutu godhuun nu gargaara akkasuma immoo galatoominaanee waa'ee ijoollee suutittiinis wal qabatee viidiyoon amma beeksisa godhe suni namni hedduun waa'ee kanaa beeksisa godheetiin jira ibseen jira waa'ee kanaa galakseen jira namni hedduun feestaala gurraacha kaadheetiin galaksee viidiyoo san namni akkuma irra jirutti sagalee biyyaa ta'a karuma itti dhiyaatuun karuma dalagamuun sagalee biyyaa ta'a waan ta'eef galatooma akkasitti wal ajaaruun dhaamsa kiyyaa abdii galatoom qabxii tan isinii hime warri naamatanis wanni attanis yoo komii qabaattan iskirinshuutii jira waa mara iskirinshuut godhamee jira rabshaan tokko nan beeku waan ta'eef isiniif hin maxxansu komatuma ta'eeti wajji sii maxxansa maaliif akkana gootee ootte komantii ta'eeti wajji. Anaa miti ka godhe fudhatuu baattan immoo deemtanii wal gaafattan bas khalaas waa'ee qabxeeti wal qabatee fixadheetiin jira galatooma warri hin dhageen wal dhageessisa. Iddaan sun immoo warri Niizerlaandi keessa jiru ijoolleen Niizerlaandi keessa jiru Oromoodha. Oromoon Niizerlaandi naamteet waan bareeduu dalaydee waan bareeduu dalagaa jirta si jajjabeessuu qabnaa jedhanii badhaasa naa kennan jechuudha. Guyyaa kana lameen badhaasa san fudhachuudhaaf xiqqashoo achirratti sagantaa isaaniitiin wajjin shaashambaa jechuudhaan isin irraa badee badhaasni sun maal ja'a yoo jettanii gara galtanii yoo ilaaltan malee isin mul'atu footoo kaafaa dhaame isin mul'atu of course akkasuma immoo jechuudha wanni kun maali jechuudhaani tiktaatara Oromoo keessaa akkaataa sooshaal miidiyaatti fayyadamanin qixaan waan Oromoo fayyadu hojjechuu keete maaliif naa kanatanii jeen gaafadhaan because maa naa kanatanii maali wanni naa kanatan kun maaliif naa kanatanii jee gaafadhe jennaanii nama jajjabeeffamuu qabu ni jajjabeessinaa saftari keetaa
إبسا باجا إلا جاني ركتبني community ساني كتبني مكا community سانتي هاجر تومني الفادان سانجا سنس غلطوما وروني خنا وجي نجي أنا أك خياتي خمينا متقران أبو رمو تكراسين أبو هندونا فلكتا سننجا لدا أرس لا خنا خادس ندورة تعينهم فناو warroonni galatooma baga gammadde sana jettan galatooma walumaan baga gammanne eega akkatana kaaniit akka nama biyya dhugaan anja maali ennaan ulaagaa hedduun akaanii si waa gara galche sin agarree wantu galatooma si waa gara galche sin agarree si nama arrabsu sin agarree si kutaan adda wal qoodus nama wal qoodsu sin agarree si kutaa takka xiqqeessee takka faarsu sin agarree hakkanaa kun biyya tana keessa nu keessatti argamuuni nu boonsa waan ta'eef jajjabeessuu qabna janiiti egaa arra kun kiyya qofa osoo hin ta'in ka Oromoo tiktaak irra jirtu kutaa 11 nuti keessanii akkasuma immoo warroota na gorsan akkasuma warroota na jajjabeessan haga sooratti ميا انت نبادية مدة ولابو بيكول هندا سانتي خا هندا سانتي انا قف انا فودو مله كسم خا شي كوتي تنيا تو شريادي هندا ولا تفچو مربادا سرت يچو هاغلا تو مني وني بيكو قبدان يوان غاري دلي دينا موس جالات an waan Oromoo fayyadu fi waan na fayyadu na fayyada an dhugaa namee barbaada akkana godhachuun kiyya akkaataan itti jiru kun na fayyada baru na fayyadaan shoora mataa kiyyaa social media kanarra dhufee baachuun qaba eega banattee waan khayriitti dalagi waan si fayyadu yoo khayri illee dhabdee waan Oromoo fayyadu waan si fayyadu dalagi sanatti dhiisi nama hin arrabsin wayi sin katabin dhiisi deem wantu galatoon arra waan kan akkanumatti ijoollee shawaatiif hin kannaan. Shawaadhaaf hin kannu. Akkanumatti ijoollee shawaatiif hin kannan. Maaliif yoo ta'an isaanirree waa'ee qabxirraa himee sadarkaa isaanii himee akkaataa isaanii himee isaaniif hin kanna. Mooraalii isaaniis himee hattaa mana keessa gaa jirutti maaliif yoo shawaadhaa kan itti hojjette giiftarootaanis sadarkaa lammaffaa kan jiru isaanii. Bakka hundattuu giiftinis poolinis ol kaasan jechuudha. Hummaarree gandummaa hin qabne achi keessatti nagarreen. Dhageessanii amma sagantaanii itti aantu yoo taphanne eenyu feenyutti taphanne yoo ta'anii qaalii weelkaam bakka nagaan dhufte sore. Tokkoffaa irratti itti argamtu akkuma agarree shawaadhaan lammaffaan walloo sadaffaan booran. isaananiin shaashambaa jennaa jechuudha. Biikoolitti sheer naa godha. DJ Khiyya. Saniifuu marsaan tun goolabamtee jirti. Marsaa lammaffaa Maammadoo fi Faaxee wal keessa eegallaanii akkasuma waliin shubbisu waliin taphachuu irratti eegallaanii jajjabeessaan dhaamsa Khiyya numaddi jiraadhaan dhaamsa Khiyya isinin jaaladhaa isinin kabajaanii kuni farramee fi sadarkaa tokko fara ka argamu shawaanne akkasuma immoo shawaadhaaf qarshii 50,000 ijoollee saniif ni argamti. Badhaasas fudhatanii nu Khiyya kanas fudhatanii I don't know maalin jaaganaa waan hin godhuu danda'uuf hin qabu haganaa olii nuti sooromummaa dalagu jirra waan ta'eef isinin jaaladhaa isinin kabaja